Warahmatullahi wabarakatuh. Irra jirtu hordoftoonni maatii Abdurii Teech Miidiyaa Chaanaal hundi baga irra deebiin karaa Abdurii Teech Miidiyaa Chaanaalitti nagaan dhuftan isiniin jecha barnoota keessan kan karatti isin duraa dhaabbatee isiniif itti qaxxallee jirra. Hamileen nutaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Amma waa hunda xumurree karaa istiidiyoo deebinee jirra. Barnoota keessanii waliin imala gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Imalli keessan barnoota keessanii wajjin gama fuula duraatti haa ta'u isiniin jecha like, share, subscribe, comment godhaatiin jajjabeessaa. Warreen maatii kiyyan ta'in akka maatii koo ta'aniif share, like godhaa fi ergaa fi irratti beeksisa akkanaa itti fayyadamaa jaa waliif himaa akka irraa fayyadamte obboleeyyan keessaniis akka fayyadaman godhuu qabdu. Like, share, subscribe, comment godhuudhaan jajjabeessuun hamileen haa ta'an isiin jaa gama barnoota keessaniitti waliin haa imallu. Barnoota waliin turtii gaarii qabaadha. Chapter 4 Macroeconomic Policy Instrument kajuu waliin laallee dabarfannee haga monetary policy itti deemnee jirra. Nafakata monetary policy keenya jirra. Kallattiidhaan amma monetary policy irraa itti qaxxalla. Okay? Xiyyeeffannaan keessan barnoota kanaa wajjin karaa barnoota keessanitti as garagaluu qabu. Okay. Okay. Monetary policy. Monetary policy jalatti contrast expansionary monetary policy and contractionary monetary policy explain how many monetary policy impact interest rate and aggregate demand. Analyze why monetary policy is important. Isa kanneen sadeen if jalaa qaba kanneen waliin laallee karaa fuula duraatti imalla. Okay. Kana jechuun amma monetary policy. What is monetary policy? Monetary policy jechuun maal jechuudha nuunje? Kana jechuun monetary policy is the process of what? Process of drafting, accounting, and implementing the plan of what? Action taken by what? National bank or other monetary authority. Okay? Of country of control the quantity of money in the what? An economy. Kana jechuun sirrii dhageeffadhu. Monetary policy is the process of drafting. Yeroo jiru maal jechuu barbaadeeti? Imaammanni maallaqaa kun adeemsa karoora tarkaanfiiwwan gartee drafting okay? Announcing tarkaanfii jechuudha. Fi what? Tarkaanfiiwwan baankii biyyoolessaa yookaan what? And implementing in the plan of what? Action taken by what? The national bank. Action. Tarkaanfii isaa karaa maalitti? Karaa national bankitti. Karoorri isaa karaa national bankitti akka ta'u kan nu ibsuu fi ammallee maali? The plan of national bank taken by what? The national bank or other monetary authority of the country that what? Controls what? The quantity of monetary in what? An economy. Quantity what? Quantity of money in what? An economy. Kana jechuun amma control that country that control. Kana jechuun amma maallaqa dinagdee tokko keessatti to'achuun jechuu bar to'achuudhaan garamitti fudhatuudhaan karami fudhata? Karaa wixineessuutti yookaan karaa beeksisuutti. Maal godhuudhaaf investimentii takkaaf waan takkaan oolchuudhaaf jechuudha hojiirra oolchuu fi fudhataa jechuudha achirratti
control of the quantity of money in the an economy jechuudha. Kanaaf barbaada jechuudha. Kanaaf monetary policy is the process of drafting, announcing what, and implementing in the plan of what action taken by the National Bank of another or other monetary authority of country that control the quantity of money in the economy. Kana jechuun maali? Imaammanni maallaqaa adeemsa karoorawaat tarkaanfiiwwan baankii biyyoolessaa yookaan abbaa taayitaa ni beektan abbaa taayitaa jechuudha. Abbaa taayitaa oga jennu nama dhimma kana sossoosu jechuudha. Abbaa taayitaa maallaqaa biroo biyya tokko yookaanis baay'ina maallaqa diinagdee waan kanaan itti sossoosan jechuudha. Tokko keessatti diinagdee tokko keessatti to'achuun fudhachuun wixineessuun karaa hojii irratti oolchuu jechuu gabaabumatti bakka kanuma jechuun wanni biraa takka hin jiru. Okay? Hordofii sirriitti. And what? The channel by what? And the channel by which new money in the supply. Okay? Girde? Karaa maallaqni haaraan itti dhiyaatu jechuu gabaabumatti baru wanni kun. Karaa maallaqni haaraan yookaan chaanaaliin haaraan ittiin dhiyaatu kuni akka amma nuti ilaallee irra dabarfannee san karaa hojii irratti kan itti hiikamuun sun isa monetary policy jenneen kana jechuudha. National Bank in the government agency that what overs the banking system and what responsible for the conduct of monetary policy. Gartee ilaal asirratti waan inni amma sirriitti ilaal asirratti. National Bank is government agency that oversees the banking system and what responsible for the conduct of monetary policy. Kana jechuun bara waan biraatii miti. Baankiin biyyoolessaa takka mootummaa agency sirna baankii kana to'atuu fi isa kana gaggeessu hoogganaa jechuudha. Kan maallaqaa irratti itti gaafatamummaa qabu imaammata kanarratti ni qaba jechuudha. Imaammata kanarratti ni qaba. Kanaaf itti gaafatama guddaa waan qabuuf imaammata isaanii saniin jechuudha socho'uu danda'a. Isaan sanii alatti maali alatti? Ejensii sirna baankii sanii alatti wanni isaan sossoosuu danda'an takka illeenuu hin jiru jechuudha asirratti. Kun maal ibsa? This bank is taking different. Wanni kun asirratti garaagara ta'uu. Name what? Okay? Hottuna hordofi. The different name in the different country. Gartee laal? Kanuma jechuun waan biraa fagootti ilaalin. This bank taking a different name in different country. Kun jechuun maali? Wanti kun yeroo maqamu hoogaa sochiisaa gaggeeffatu jechuudha. Sochiisaa gaggeeffachuu keessatti baankiin kun maali? Biyyoota adda addaa keessatti maqaa adda addaatiin fudhata. Maqaa adda addaatiin maqaa damee biyya isaaniitiin maqaa isaan fakkaatutti baafatanii akka kaastamariin isaanii deebi'uuf itti socho'uu jechuudha waan kanarratti fakkeenyaaf. Gartee? Kana keessatti maqaa adda addaatiin fudhata. Fakkeenyaaf isaanis maaliif maali? Fakkeenya laaluu dandeenya. Federal Reserve System in what? United States and the National Bank in Ethiopia for what? Instance. Akka United States National Bank itti haa fudhannu fakkeenyaaf hoggaa kan ilaalu yeroo akkasitti fudhannu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kun jechuudha. Maali isiin silaa? Isiinis akkuma isaan kana lammii isiitiin sossootiin jenne haala kanaan lammii isiitiin sossooti jechuudha asirratti. Amma kun jechuun maali? Imaammanni maallaqaa kun maal? Bulchiinsa dhiyeessii jechuu bal'aan. Monetary policy is the consist of the management of money supply and what? Interest rate aimed what? In the meeting the macroeconomic objective such as what? Controlling inflation, consumption, growth, and what? Liquidity. Okay? Asirratti immoo waan ijoodha wanta kana asirri dhageeffadha.
mootummaan amma fakkeenyaaf monetary policy consists in the management of the money supply and interest rate kan jedhan kun jechuudha interest rate aimed in the meeting of the macroeconomic objective such as controlling inflation lal kanas ni to'ata jechuudha inflation consumption baasii jechuudha growth guddina in liquidity isa kanneen hunda imaammanni maallaqaa bulchiinsa dhiyeessii maallaqa isaanii kana keessatti dhala kana kan of keessaa kan qabu yoo ta'u kam dhala gurguddaa ta'us xixiqqaa ta'us of keessaa kan qabu kaayyeeffatee maalirratti hojjeta kaayyoowwan isaa kana diinagdee maakrootii wajjiin wal qabatee kanneen akka qaala'insa jireenyaas fayyadama yookaanis baasii jechuudha konsaapshinii beektan guddina ammaaf fakkeenyaaf guddina diinagdee yookaan growth kanneen kana jechuudha ammallee dhangala'aa to'achuu irratti insa liquidity kanneen kana jechuudha gahee guddaa qaba jechuudha asirratti kuni maali imaammata baankichaati jechuudha gartee haala kanaan hubachuu dandeessu asirratti these ammallee these achieved by action in such as of the modify interest rate buying or what selling government bond amalle comma regulating foreign exchange rate comma and what changing the amount of what money which banks are required to maintain as reserve okay hala kana laabu dandeessu fakkeenyaaf amma ka achieved namu achieved by action qaba jechuudha asirratti kuni maali kanaaf isaan kanarratti gochoota jechuudha dhala fooyyeessuu boondii mootummaa bitachuu yookaanis gurguruu sharafa alaa to'achuu fi maallaqa baankonni akka kuufatan yookaan akka kuufamaatti qabaachuu qaban jijjiiruu kanarratti maal godhu ni argamu ni hojjetu jechuudha maal godhu ni hojjetu jechuudha reserve godhu jechuudha haala kanaan takkaan adda baasee kaa'ee jira jechuudha okay hordofaa ishii what monetary policy is what formulated monetary policy is formulated based on what input which are gathered from what variety of what source akka isin jalaan baanee fi akkan irra isin jiba addaan isin jiba baasa dhageeffadha islaayidii godhee yoon isiniif kennees isin rakkisa islaayiditti immoo isiniif gaarii miti nama intaraansiitiif gaarii miti guutuma isaa isiniif adda baasee isiniif himee yoon isiniif kennee irra dasna godha sirriitti hordofaa imaammanni maallaqaa kun jechuu bar monetary policies formulated based in the input what which are the gathered from a variety of what source jebar maalini imaammanni maallaqaa kun bulchiinsa mataa isaa qaba dhiheessi maallaqaa fi dhala kana keessatti kan qabu inni hundinuu kaayyeeffatee kaayyoo mataa isaatiin jechuudha dinagdee maakroo kana karamitti kara fuula duraatti ni oofan hunjeelaal authority may look at macroeconomy the numbers of such as gross domestic product okay GDP khajanin omisha biyya keessa khajanin jechuudha and inflation amalle industry or sector specific growth rate okay growth rate and what associated figure what as well as geopolitical development in the international market, including oil embargoes or trade traffic. Okay, embargoes or trade traffic. Okay, embargoes kun mali ilalla koy. Hala kana laalu dandeessu jechuudha. Kana jechuun nama maaliigaa haaluma adeemsa isa keessaatti jechuudha wanni inni oofu hundinuu kara guddinaatti kan isa geessu yookaanis kara kaayyoo isaatti kan isa geessu ta'uu asirraa nutti himutti jira jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan adda baafnee ilaalla jechuudha
Okay. Gaa fakkeenyaaf ammoo inni kun laal fakkeenyaaf amma eessarraa hara dinagdee maakirootiin number of the gross domestic product oomisha lakkoobsa oomisha biyya keessaa maal godha ni dabalsiisa. Inflekshinii hoo ni ilaalchisa. Gartee inza waat sirriitti dhageeffadha. Kun amma fakkeenyaaf imaammanni maallaqaa bulchiinsa dhiyeessii maallaqaa fi isa kana keessatti kaayyeeffatee kaayyoo mataa isaatii jennee kun dinagdee maakiroo kanneen akka qaala'insa jireenyaa fa'a akka ammallee fayyadama gaa fayyadama jechuun ni beektan konsaapshin akka reefu jenneen san guddinaa fi dhangala'aa to'achuu irrattis akkuma gatii qaba jenne sanitti inni kunis maali gochoota dhalaa fooyyeessuuf boondii maal mootummaa bitachuuf yookaan ammaas gurguruuf sharafa alaatiis to'achuuf maallaqa baankonni akka maal godhan akka kuufatanii qabaachuuf baankiin maallaqa waliin sheer godhuuf wal jijjiiruuf isteeppiin kun hundinuu seera eenyuuti seera baankiiti jechuudha. Haaluma kanaa jechuudha wanni biraa takka hin jiru. Haala kanaan laaluu dandeessu fakkeenyaaf. Haala kanaan laaluu dandeessu fakkeenyaaf okay. Kanaaf jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan taayitaa maallaqaa tokko lakkoobsa dinagdee maakiroo keessatti jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdan. Dinagdee maakiroo keessatti maali? Kan izni irratti maddisiisu yookaan iddoo inni jalqaba irraa waan kana kaasisiisu akka hubattu nu godha jechuudha. Iddoo ka'umsa irraa ka'ee iddoo kam akka inni ga'e jechuudha. Asirratti ilaaluu dandeenya jechuudha asirratti. Okay. Wanni isin ilaaluu qabdan asirratti kanuma waan biraatii miti. Qaala'insi jireenyaas amma saffisaan guddina indaastirii fi damee adda addaas ammallee kanaaf lakkoofsaan wal qabatu akkasumas gidduu ji'oo maal kanneen kun isa kana jechuudha. In geopolitical kanneen kun jechuudha. Geopolitical development international market including what oil in progress or trade traffic kanneen kun jechuudha. Maali? Haala qaala'insa jireenyaa saffisa guddina indaastirii damee adda addaa irratti jechuudha lakkoofsa kanneen wal qabatan akkasumas guddina maali ji'oopolitikaa kanneen kana jechuudha. Isa kanaan wajjin akka idilee addunyaatti ugura boba'aa kanaa maal godha yookaanis tiraafikaa daldalaa dabalatee ilaaluu kan danda'u jechuudha. Naashinaal baankii kana jechuudha. Isa kana moonitarii poolisii kana keessatti dhumaa jechuudha kun. Kunneen maali fakkeenyaaf the entity may also have what bonder in the concern which are what reside of the group of representing industry and the business survey result from what organization of repeat and input from the government and the other credible source. Okay. Kana laaluu dandeessu. Kana jechuun maali? Kun dhaabbileen jechuudha. Kunneen akka yaadannoowwan gareewwan gareen ta'anii industirii fi daldala adda addaa irratti gurmaa'anii jechuudha. Bu'aa isaanii kan waliin ilaalan yookaanis kan waliin qorannoo dhaabbilee maqaa isaaniitiin jiran irratti kan gaggeeffatan kanneen akkasii kana keessatti hirmaachisanii hirmaannaa isaanii galmaan ga'anii moonitarii poolisii kana milkeessuuf warri irratti hojjetu jechuudha. Kun kanuma. Okay. Tools of monetary policy. Maal jechuudha kun tools meeshaa imaammata maallaqaati kun amma fakkeenyaaf national bank influence the money supply indirectly by changing in the monetary base or the reserve deposit ratio. Okay. Kanuma gartee national bank kana jechuun maal jechuudha baankiin biyyoolessaa kun jechuun bar bu'uura maallaqaa influence of the money supply indirectly changing in the monetary based or reserve deposit ratio. Kun jechuun fakkeenyaaf maallaqa takka jechuun imaammata isaarraa kuufama jijjiiramaa kallattiinis alkallattiin jechuudha. Dhiyeessi maallaqaa irratti dhiibbaa akka geessisaa jiru yookaan akka geessisuu danda'u ni akeekkachiisa jechuudha asirratti. Gartee reeshoodhaan laaluu ni dandeessa. To do this has three instruments
tools of what? Disposal. Sadi qaba jechuudha. Maal sadi qaba? Kallattii sadi qaba jechuudha. Kallattii sadeen kun eenyuu fi eenyume? Kallattii sadeen kana sirriitti hordofa. Sirriitti hordofi. Kallattii sadeen baankii kana jechuudha. Kallattiin sadeen jechuudha. Isaanis eenyuu fi eenyu? Ayyee. Open market operation OMO kajanneen kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Kana jechuun maal? Open market operation yookaan OMO kajanneen kun maali? Mootummaan isaa hiikaan isaa nu garuu qaba. Kana jechuun maali? Hojii gabaa banaati yaa bittaa fi gurgurtaa keessatti jechuudha. Hojii gabaati bakka. Market operation jechuudha bakka. Gabaa banaa wanta magaalaa gurgurachuudhaaf wanta sila wanna indaastirii teessan karaa magaalaatti eegalchiisu jechuudha. Takkaffaan isa kana. Kana jechuun the purchase of what? There are purchase and the sale of the government bond by what? National Bank, okay? Laal. Kan deemee eenyu wajjin baankii addunyaatii wajjin wal qabata. Kuni maal bittaa fi gurgurtaan boondii mootummaa yookaanis baankii biyyoolessaa irraa bitamee gurgurama malee nama dhuunfaatiin wanni deemee gurguramu tokko hin jiru jechuudha. Wanti kuni guddina baankoleetiifis haala garatee saffisa guddina biyyaatiifis hedduu murteessaadha jechuudha. Zabir it pay birrii bitee the national bank purchase bond increase the what? Karamitti gurgurata? Bondi bitee bittaa fi gurgurtaa boondii mootummaa wajjin akkam godha baay'ee gurgurataa jechuudha. Mootummaa wajjin ol jijjiiree baankiin biyyoolessaa kun jechuudha. Birrii inni gaafa baankii biyyoolessaa boondii ichirraa bitu yookaanis kafalee kana kaan kafalee kaan ichirraa bitatu bu'uurri isaa maal ture? Maallaqni ichirraa dhiyaatu akka dabalaatti jechuudha uummata sheerii waliin qabanii wal geeddaranii wal jijjiiranii waliin waan takka gaggeessuu kan ittiin danda'an jechuudha. Baankiin addunyaas baankii biyyaatti wajjin haala kanaan gaggeessitee jijjiirrachuu dandeessi. Daldala adda addaa waliin daldalachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf haala kanaan laaluu danda'uu qabdu. In the bank sale bond to the public number it received yeroo received gootu jechuudha. Isuma kanaawu birrii argattu kan akkam gooti bu'uura maallaqaa kana akka dabaltuuf wanta silaa isaanitti jiran san rakkoo isaan keessa jiru hir'isaa deemti jechuudha. Kana booda maali? The monetary base and then decrease in the money supply. Okay. Maallaqa kana dhiyeessii maallaqaa ni hir'ata jechuudha gisee kana. Kanaaf the conduct of OMO varies from country to country. Biyyarraa biyyatti jechuudha. Depending in the legal and what? Institutional. Okay. Kana jechuun haalli gabaa banaa kun jechuudha. Haala seeraa fi dhaabbilee caasaa sirna faayinaansii fi sadarkaalee misoomaa gabaa maali? Seektaraawwan biyyaatti irratti hundaa'uudhaan biyya gara biyyaatti garaagarummaa akka qabu sirriitti asirratti adda baay'ee jechuudha. Asirratti nu mul'ata. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Biyyaa gara biyyaatti biyya tagarraa amma fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaatii fi qarshiin biyya teenya saddachiifamee jechuudha. Haaluma kanaan isaan isa kanatti dhaawanii waliin sheer godhanii wal jijjiiranii karaa daldala isaaniitti fooyyessuutti deemanii jechuudha. Haala kanaan hordofa. Okay. Ammallee jechuudha.
conduct haalli misoomaa waan kun jechuudha. Haalli seera waan kun jechuudha. Baankii amma National Bank of Ethiopia fakkeenya yoo fudhanne nuun jeelaa lammaa asirratti qootu. National Bank laal NBE jechuudha. National Bank yoo fudhanne jechuudha. Akkuma isa kana jechuudha sorry. National Bank yoo kan fudhannu ta'e conduct it is what? Operational OMO actively in the what? Treasury bill markets to what? Influence the variable like, okay? Variable like liquidity level and the what net domestic asset of the banking system in the what? And the money supply in the economy and the monitor whether to conform with the targeted, okay? Target level sadarkaa isaatiin jechuudha. Waan hunda isaa addaan wal madaalchisaa jechuudha asirratti fakkeenyaaf. Kun jechuun maal jechuudha? Karaa gabaabaan hoggalaalu jechuudha. Sirnaa waan isaa jechuudha. National Banking kun akka carraa biyya tokkootti jechuudha. Wanni inni bu'aa isaa keessatti itti ilaalee itti hubatamuun yookaanis itti beekamuun maal ture? Tokko jalqaba isaa maali? Maallaqa murteessa kan murtaa'aa ta'e qaba. Sadarkaa maallaqaattis kan ol ka'e qaba jechuudha. Of danda'aadha inni asirratti itti hajaman malee yoo waliin gurgurachuu baate isaanirraa of danda'aadha jechuudha. Yoo ammoo isaan dirqamatti hajaman innis dirqamatti hajama. Waliin daldala isaa guddifachuuf itti fayyadamaa jechuudha. Kuni maali? Karaa gabaabaan maallaqni akka maal ta'u godha? Tizirtii maallaqaa akka dammaqinaan geggeessu yookaanis jijjiiramoota yeroo gabaabaa keessatti akka sadarkaa dhangala'aa fi qabeenya qulqulluu biyya keessatti sirna baankii fi dhiyeessii maallaqaa akka dinagdee keessatti guddatuuf dhiibbaa uumuu fi sadarkaa xiyyeeffannoo qabutti wal simsiisuun isa kana ni deeggaraa jechuudha. Isa kana cinaa dhaabbatee akka baankiin isaa guddatuuf ni hojjeta jechuudha asirratti. One of the monetary policy. The use of open market operation as one of its monetary policy instrument. Okay. Kun jechuun amma maali? Hojii gabaa banaa kana keessatti jechuudha. Meeshaaleen imaammata silaa maallaqaa kun isaan keessaa tokko maali? Fayyadama. Abbaa waan kana fayyadamu jechuudha. Abbaa waan kana fayyadamu kun eenyu? Anumaa fi ati jechuudha waan nama biraa miti. Okay. Kana laaluu qabdu. Itti fayyadama kana keessatti waliin ta'anii kan waliin hojjetan amma fakkeenyaaf haala durii irratti yoo kan laalamu ta'e the absence of it is out of what? Security scarcity security certain, okay? Security certain amount of the government treasury bill and treasury bill need what? Bill allocated National Bank of Ethiopia by the government from monetary policy in the purpose, okay? Kuni absence daja. Absence is out of security. Absence ni beitumi. Security wan kun jechuudha. Mataan isaa maali? Kan hinjiraan yookaan absence kan keessa hafe jechuudha. Kaayyoo imaammata maallaqaa isaaniif mootummaa yookaan National Bank maallaqa murtaa'e akka ramaduu qabu. Ramaddii mataa isaatiin murteessaa jechuudha. Akka biyya keenyaatti bara 2009 wanta kana irratti murteessee lafa kaa'ee jira jechuudha. Sadarkaa isaatiin ni ilaallu jechuudha fakkeenyaaf amma. Haala kanaan barnoonni keenya kan arraas asumaan raawwatamaa gizee biraa isuma isarraa qite qabannee isiniif dhiyaannaa yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii naa qabaadhaan isiniin jaa nagaan naa tura.